Naragaa jirta? Naragaa jirtaa miti? Si dhagaan jira. Nama itti mammalee itti hidhanii jedhan. Kanaaf waa'ee oshee sin beektu waa'ee bunii sin beektu ati dubbii walumaa gadi borcaa jirta kanuma sitti ma baqa. Sin durumaanuu irri gizee dhugaa sitti dubbatamu hin jaalatan. Ashama akkam nagaa jirtu hordoftoonni yeroo san tuubii akkam nagaa jirtu dhugaa yeroo baay'ee yeroo dheertuudhaaf walirraa bannee jirra. Social media karaa YouTube kan kootiin illee hin jiru garuu har'a asirraan isinii dhufee sababni ani dhufee simmootu asumarraan kan wal hordofna yeroo tokko tokko muuziqaawwan haala saniin isiniif taphachaa ture hin jira. Sinittis toluu baatee ka hammana waliin haasofnee teenyee waliin haasofnee hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf. So garuu si'achi akka na jajjabeessitan YouTube kiyyas subscribe share gochuudhaan akka namadii dhaabbattaniin asumarraan abdii isinirraa qaba. So kanatti aansuudhaan haati manaatti yalleen na duuka jirti. Egaa asumarraan ka dhaamsan isiniif dhaamuun qaba yookaan immoo asumarraan immoo keessummaan na wajjin jira kana durallee isin hin barsiisne haadha manaa kiyya wajjin jira har'a. Waa'ee tokko tokkollee asumarratti wajjin taphannee waliin ibsinee jechaadha. Waa'ee ri'oota kiyyaalleen akkasumatti rakkoowwan yookaan immoo waa'ee amaloota namaa jechaadha. Asumarraan namni amallee akkama waliif akka ibsu asumarraan akka hubachiisnuun akka na hordoftan asirraa abdii isin qaba. Nu wajjin ta'a turtii keenya wajjin isin jedha. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa isin jedha. Egaa kanatti aansuudhaan ka maalidha? Anillee mee mucoo koo kana wajjin ta'eetaniin wanti amaloota namaa jechuun namoonni tokko tokko jechaadha haalli isaan ittiin haalli isaan keessi isaanii maal akka inni hubatu maal akka inni hubachuu danda'u akkamitti akka yaaduu danda'an akkamitti ammam akka bal'isanii yaadan keessattuu shamarran kun jechaadha mee haadhuma manaa kewutirraaniin understand akka naa ta'uun barbaada. Kanumatti aanseetu immoo akkasumas immoo viidiyoo oshee maan jechaadha. Oshee maan ni beektan jedhee abdii qaba. Viidiyoowwan inni gagadhiisu tokko jira. Haadha manasaa bunii waliin haala isaan itti wal dhaban jechaadha. Baay'ee buniin illee baay'een ni jarjarti. Osoo wanta kan hubatiin akkasitti irraa kuttee manatti dhiiftee biraa kuttee deemtee naafi koo jechaadha. Haadha manaa koo wajjin immoo isin saahiba. Kanaaf isaan immoo ishiidhaan immoo jecha waan saahiba ta'aniif amalli ishii kun maal fakkaata? Dubartoonni kun hunduu yeroo baay'ee jechaadha achi fageessitanii hin yaaddanii sila maalidha? Kan jedhu mee dhaamsa ishiirraa mooyyuu maal akka ta'e ishiin sunatti hin dallanii mee akkasitti hin gaafadhaafan inni turtiin keenya isin wajjin ta'a isin turtiin keessan akka nu wajjin ta'u asumarraan abdii isinirraa qaba. Nu wajjin faana bu'aa. Mee kottu abba geefti. Akkamitti? Hammanumatti eegana biraa baatee baay'een si yaadee jira haadhoo koo. Akkamitti? Ijaaf qalbii irra naaf. Hayyee gamanumaan illee ni keessummaadha. Keessummaa jechuun koo jechuun siniif haarawaa ta'uu dandeechi ani hamma tokko siniif haarawaa miti. Haadha manaa kooti ishiin ani wal sin barsiisa har'a. Haati manaa immoo egaa haadha manaa taate giiftii manaati. Kanaaf kabajaadha. Har'a isin wajjin wal sin barsiisuudhaaf karaa yeroo san tubii isiniif dhiyeesseen fuudhee dhufeen jira. Ishee illee akka wal bartaniin asumarraan abdiin isinirraa qaba akka nu hordoftan gara isheetti isin dabarsaa jechuudha. Mee hordoftoota kanaan nagaa hidhiini maqaa kee keessatti wal barika. Ashamaa akkam nagaa jirtu hordoftoonni yeroo san ani haadha warraa isaatii Qiddistiin jedhama. Ammaan booda isa waliin hojjenna jechuudha. YouTube keenyaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Hayyee naafin kokaa egaa baay'ee haasa'u kanallee keessan qabdu hundumattuu asumarraan akka hubattan yookaan immoo akka sirriitti akka bartaniin abdii isinirraa qaba. Ulfaadhaa guddaa galatoomaani. Thank you galatoomaa isin jettu miti. Galatoomaa. Kanaaf asumarraan immootu naaf wanni naa bilbilaa yookaan immoo naa bilbiltii jettee turte bunaan jechaadha. Jaartiin oshee naa bilbiltii yookaan teekstii naa gootii jettee turte mee akkamirra gahanii jiranii maalirraanii naan jettee natti nimne dubbii isaanii sun akkam tahee jira maali kan jedhuun asumarraan immoo osoo dhimma kana asumarraan taphanne gaariidha. Maaliif baay'ee dubartoonni takka takka illee achi fageessitee hin yaaddu
Kana jechuun kiyya maali? Ati immoo yaaddu jechuu kiyyaa miti. Na of kolchaa tooni. Maaliif hin jarjaru sii galee namni garaagarummaa ni qaba. Jarjarriitu itti dhaga'amu wanta jarjarriitu dafee itti mul'ata sii galee. Kanaaf sun akka hin taane mee maal siin jedhanii kan jedhuun ergaa sirraa barbaade jechuudha. Teekstii hosii gootee raatte. Naashin naan bilbilee teekstis naan goone yaa'u bilbilteedhaan immoo yaada. Yaa'u hin araaramu jedhee yaadaan garuu. Yaa'u namni walitti buuteen kanuma jiru hin araaraman jedhee yaadaan bilbilees hin araaraman jedhee yaada. Isin bilbilee teekstiin tokko illee hin galle? Hin galle. Bakka ana sirratti baay'ee maaliin yaadisiite? Bakka mucayyoon kun baay'ee badduu bakka jechuun dubartoonni gongumayyuu bakka jechuun fageessanii akka waan hin yaadne si galee akka waan fageessanii hin yaadne boruuf hin yaadne bultii ofiitii akka waan hin yaadne yeroo takkitti nama wal dhaban keessa deddeebi'anii akka waan hin jiraa miti. Bakka tireetu wal gochuun hin jiru si galee ofuma fuulduratti kaachuu malee wanta itti mul'ate san tokkicha malee warra kiyya malee ofirraa kama kaatanatti fakkaata. Maaliif sila ofirra dhaabbattee isinillee wanta kana yaaduu irraa eegama. Maaliif ati re'aa isiiti rakkoo jiru ni beekta. Kanaaf immoo rakkoo san silaa ishiin hubattee tasgabbooftee rakkicha egaa hubatteen boodatti bultii ofii haala saniin ho'ifachuudha malee kan qabdu har'a tana diiggatanii kan boruu immoo itti dhufnaniiti yaaduun gongumayyuu akka ulfaatu ni beektaatis. Kanaafi wanta isin gongumaa isin jette hin beektu? Hin beeku. Akkam jechuun ati amma ishii bira rakkootu jira jechaa jirta moo? Jechuun akka dubartii tokkotti yaaduu qabdi kaa isin maaliif dhugaa dubbachuuf osheen maan jechaadha. Dhugaa mucaa baay'ee miskiina jechuun dongoreera baay'ee hin dongoree jechuu miti. Dongora san maal yoo hubattee ishiin rakkoo qabame? Jechuun karaa isaati yaasoftamoo karaa ishii taasaa jirta? Ani gahinde gara ishiitti gara atuu dubbiin garam xaxaa jirta. Amma osheen maan dhugaa baay'ee garaas nama nyaata mucaa baay'ee miskiina. Viidiyoowwan isaallee duuba bu'ee ilaalan ture. Viidiyoowwan kana keessatti eenyu dongora qabaa dongorri maali kan jedhulleen hubadheen jira. Dongora akkasittillee waan akkasitti nama dallansee akkasitti nama balleessu osoo hin taane atis viidiyicha ilaaluu ni dandeecha baay'ee. Kanaaf haala kanaan osoo ishiinillee kan hubattu taate kan jedhudhaan malee fageessitee yaaduu namarraa eegama sii galee. Kana dubartoonni kun bakka yeroo baay'ee kanatti sin jedhu kanaafan sii galee ani atillee asirratti dallanuudhaaf deemtana fakkaate. Akkas osoo hin ta'in viidiyoos ilaaluus dandeessaa. Garuu ati amma maal wanti ati jechaa jirtu tokko naaf galaan jiru. Jechuun buniin akka balleessaa qabdutti yaadaa jirta moo ishii balleessettee yaaddamoo akkam yaadda? Jechuun bakka kanuma jechuudha kan ijji gamna dura bu'aadhaan ishiin maal gochuu jechuun. Isa bari manaa ba'e miti? Isatu manaa ba'e bardu. Maarree maa hoo hubatte maal rakkoo qabu? Akkam akka. Amma walumaa galatti jechaadha. Bakka ishiinillee hubachuu qabdi. In jarjarti beektaa mucayyoon akka malee jarjarti waan ta'eef jechaadha. Viidiyoowwan san laaluu ni dandeetta. Maal akka ta'e rakkoon eenyu bira akka sirnaan jiru jechaadha ni hubatta. Kanaaf innis hin balleessinee miti. Mucayyoon jarjaruun qabdu bakka mucayyoon hin jarjarti akka malee jarjarti bin jetti bakka. Kanaaf akkasitti atillee osoo hubachiiftee sin jechuun barbaadee ta'e. Ati takka shamarran badii qabanii jette takka immoo akkamitti ishiirra laata badii kan qabu isa malee ishee moo? Inni maaliif badii qaba? Maaf gatee ala banaa ba'a? Taadha mana wajjin oolaa mana dubartii wajjin mana ooluu qabaa? Wajjiif deeme malee inni yoo deeme ishii gatee yookaan immoo manatti dhiisee bahuun isaa ishiin haadha manaati. Hojii inni hojjetan yookaan ishiin hojjechuu hin dandeessu ta'a inni hojii alaa sana hojjechuu deeme ta'a. Maarree hojii hojjechuu deeme malee maarra koo qaba. Buleetis immoo bulee hin hojjeta? Bulee yoo hojii halkanii ta'e hoo? Hinde ati horsaa taate akkas goota? Maarree hojii halkanii yoo ta'e maarree? Maal jechuudha? Hinde hojii hojjechuu deeme hojjechuu deeme hamma hojii ta'etti immoo hojii hojjechuu qaba. Hojii inni hojjechuu deeme maa bulaan sirriidha. Maa bulaan akkamitti ala bulaan sirriidha. Baadiyyaadha. Baadiyyaa waan ta'eef fagoodha karaan. Kanaaf akkasitti kan bule malee bultii xiyya diigadheetii miti kan inni bule. Akkasitti hubachuu qabdi. Amma kan jechaa jirtu isheetu balleessaa qaba jechaa jirta malee inni uumaan balleessine jechaa jirta. Walumaa galatti jechaadha. Bakka rakkoo qabdan. Dubartoonni kun yeroo dhabde jechaadha. Ni jarjartu bakka waa'een keessan dhugaa waaqa. Ani yeroo tokko atu akkas akka waan taatu natti fakkaata dhugaa waaqa. Amma walumaa galatti jechaadha.
ishiinillee hubachuu qabdi. Ishiin sirriin jirtu dhumaa galatti sitti maan. Kana jechuun maal inni ishiinis achi facaaftee gamaan facaaftee dubbiiwwan yoo kan jettee qabattee deemtoo daandii fuuldura ishii jiruun jechaadha waan hin taane. Kanaaf sirrii mitiin jedhaa yeroo dhumaa galatti. Dubartoonni tokkuma jechaa jirtaa? Dubartoonni hundumtuu? Dubartoonni hundumtuu tokko miti jechuun hundumtuu amala garaagaraa qabaa kana. Sirrii miti jettaa beekte. Dhumaa galatti bakka ishiin sirrii miti bakka sirrii miti. Of sirreessuu qabdi mucaan. Akkam maal jechuudha? Buniin sirrii miti bakka. Maa inni sirrii? Sirrii miti bakka mucaan miskiinaa mucaan. Sirrii hin taane. Mucaan waan takka yuun goone yaboo. Araba akka indoo badii guddaa kan qabu Osheela. Bulee waan takka hin balleessine. Ati saafi deekkaraa jirta malee ishiin balleessaa tokko hin balleessine. Aboo kan balleessaa qabu immoo ishiidha siin jedhu. Maal si tollochiisee moo maal jechuudha? Maal jechaa Situ addaan baasee? Akkamitti buniin balleessaa qabdi natti himi? Bunii akkatti balleessaa qabdu uffata ishii shantaa fudhattee kutuu jechuun maal jechuudha? Dhuma tokko. Inni yoo balleesse hoo? Inni yoo biraa gatee badee hoo? Hin balleessine maal balleessine kan Anuu hojii sun akkasaan deemee godha. hojii deemee. Akkasaan godha. Ati nagatti deemte taana maal gochuun ta'a? Anna ogumaan jedhe inde Akkana? Si kofalchiisaa moo? Akkasii maara dubbiin nuttu garagarte. Inde akkamitti jetta isatu balleessaa guddaa qaba isatu mana gatee ba'ee ishiin immoo kophaa taate taana wayyaa ishii fudhattee badde. Ati waan agartee hin haasahin. Waan agartee hin haasahin jechuun kiyya isin jette dubbii wal keessa dhahin waan hin beekne jechaadha. Si galee? Kanaaf maal asitti maseetan abbaat ommaara booftii jedhan jedhan. Si galee? Atuu rakkoo qabdaa naan jechuurra of tasgabbeessuun sirraa eegama. Bakka mucaan miskiina bakka Osheen ani sirriitti beeka waa'ee Oshee. Ati maaf deemtee laamiti ishiin maaf mana gattee deemte kophaa maal gooti mana keessa? Mana teettu manni maal isii godhe mana hin nyaata. Isa barbaaddee dhufte malee mana barbaaddee dhufte ishee? Maarree mana keenya hidhaniiti keessa galaniimi. Ekkoo inni bakka hin jiraannetti maal gochaa jiraattire? Na dhaggeeffadhu. Walumaa galatti rakkoo guddaa kan qabu isheedha. Maaliif jennaani osoo mana ishii kan keessa teettee rakkoo isaanii achumatti ofii isaaniiti wal mari'atanii rakkoo isaanii waliif furuu qaban malee. Isaatu balleessa kaa dura Maal inni dura balleessin? taa'ee Maal akkas gochuu balleessini? qabaa. Maal Dura balleessi? osoo gatee hin bahin akkasitti walitti dubbachuu qaban malee fashiin Hojiidhaa deemtee bahee booda. bara. Hojiidhaa bahee bee. Ati akkamitti isa deeggarta qoy? Isa deeggaraan jiran waa'ee dhugaa sana haasaa jiran Maa raamu. inni dhugaan? Hay. Akkas dhugaan hin jiru. Dhugaa yoo arguu barbaade viidiyoo isaa takka takkaan keessa buutee ilaaluu dandeetta. Jala buutee jechaadha viidiyoo inni gadhiise. Homaa inni Hai. waan hin jedhu. Kanaaf- Isheen dhugaa qabdii deemte ani osoo hin ta'e immoo inumaan deema bakka ishee odoon bu'ee ilaale inumaan deema anis. Ha? Maaliif seete sababbiin isaa akkamitti isa jettee dhufte akkamitti mana keessa kophaa teetti. Sun tanaat sun ganaa deeme? jedhe. Akkasii gattee deemta. Ee. Amma maara deemu eddaga. Akkamitti haasa'aa jirta? Isaa si ergate moo daandii ergate? isaatirraan deemuu Eenyu? barbaadde? Oshuma si ergate moo? Osheen maal ergata? Osheen amma hir'ummaa kiyyaatiin inni. Ikkoo atis bee yaada isaatiin deemaa jirta bare. Ati maa moxammoxamta? Maalan moxommoxome? Ishiirra dubbachaa jirta mooti? Mooti ishiirra osoo hin dubbatin dhugaan dubbadhe bakka. Ati amma nagatti deemte Tokko taanaan waa'ee anis isaa mana beekta? keessa hin jiraatu. Waa'ee Oshee beekta? Nan beekee? Amman beektame? Ahaa ati bari Beektu waa'ee masmara Oshee. isaatiin deemaa jirta Waa'ee jechuudha. Oshee dubbii takka irraan beektu haadhoo koo dhaggeeffadhu. Amma ati akka kan kee dhugaa dubbattee duute baqa. Akkas Waa'ee unkaan waa'ee Oshee miti waa'ee bunii irraan beektu sitti himaan. maal jechuudha Inni ammoo? waree kiyyaa'in. Maal jechuudha? Kanuma jechuudha baqa. Haasaa kiyyatu si biratti horee ta'e moo maal jechuu barbaadde? Biyya Sana karraraa gizee sammaa dubbii akkas karraraa jirta naaf koolaa dhaggeeffadhu. Ammallee taanan jechaadha wanti ani qalama diimaa takkaan jala tararee sitti himu jechaadha. Tasgabbaa'e. Waa'ee Oshee sin beektu. akkamittan Waa'ee ri'aatiin keetu tasgabbaa? beekaan jirtu ati. Waa'ee bunii Akkamittan beekaan jirtu. tasgabbaa? Akkamitti mucayyoon deemtee harraftee mana keessa koowuman teessuu jecha jirta bara. Na dhagaa jirta? Na dhagaa jirtaa miti? Si dhagaan jira. Nama itti mammalee itti hidhanii jedhan. Kanaaf waa'ee Oshee sin beektu waa'ee bunii sin beektu ati dubbii walumaa gadi borcaa jirta kanuma sitti hima baqa. Sin durumaanuu irri gizee dhugaa sinitti dubbatan hin jaalattan. Yaa ajaa'iba gudii barana dubbiin natti as deebitee jirti. Ajaa'iba dhugaa waaqa. Aloomaa horii guyyaa irratti jennaan allee fagoon qabuttuun gurraa jedhan. Dubbiin akkas taate waan itti jirtu tiyyumtuu jechaadha waan isheen itti jirtu agartani. Dubartiin kanaaf ani dhugaa waaqaa bakka haala isaan itti yaadan haala takkaan bakka dubbii takkaan yaadanii bakka gadi fageenyaan bal'isanii akka waan hin yaadne akkasitti jiran waan ta'eef jechaadha. Anu har'aa ofirratti argare dhugaa waaqaa kana dubbiin kana fakkaatti.